ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد بالتي أحسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baga nagayaan arras gara channel keenya kan daawaa ora amantii keenya afaan keenya laafina wali dabarsinatti dhufne jecha qabxiin arreessinii qabannee dhufne waa'ee Ammaar ibnu Yaasir asaabaa beekamaa rasuula harka garee jallinaatiin lola Sifin irratti Alii wajjin godhameen akkaataa isaan ittiin ajjeefaman hadiisa rasuulli if duratti dubbatan karaa shi'aatii fi sunniitiin tafsiira jiru waliin ilaaluudhaafi mee waliin akka ilaaluu dandeenyuuf ChatGPT arraantana beekomsi kitaabni hadiisaa waan nu dhihaachuu danda'uuf dubbisnee waan arkanne afaan faranjiitiin hagaafanne mee waliin hacaqasnu. Hello ChatGPT, please give us how Ammar ibn Yasir killed according to Sunni and the Shia. The Prophet Muhammad ﷺ foretold a crucial event in Islamic history, that Ammar ibn Yasir, one of the earliest and most beloved companions, would be killed by a misguided and rebellious group. The Prophet ﷺ described Ammar as a man of faith who would call people to paradise, while his killers would be a group calling toward hell. This hadith later became a decisive proof about which side represented truth during the civil war among Muslims. Hadith 1 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه البخاري ومسلم. The rebellious group will kill Ammar. Reported by Al-Bukhari and Muslim. حديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمارا مليء إيمانا إلى مشاشي وتقتله الفئة الباغية. رواه مسلم. Indeed, Ammar is filled with faith up to his bones, and the rebellious group will kill him. حديث 3 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويح عمار مسرسله يح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ومسلم Muslims. Woe to Ammar! The rebellious group will kill him. He will be calling them to paradise, but they will be calling him to hell. Reported by Al-Bukhari 448 and Muslim 2915. Explanation. These narrations show beyond doubt that the killers of Ammar ibn Yasir were the rebellious, oppressive group Al-Fi'a al-Bahiyya. Ammar was a man filled with faith who fought only on the path of truth. At the Battle of Sifin, 657 CE, Ammar was killed while fighting on the side of Imam Ali AS. This meant that the opposite camp, led by Muawiyah ibn Abi Sufyan, was the group that the Prophet ﷺ had warned about. Ammar invited people toward justice and paradise by supporting Imam Ali, while his killers, by resisting the rightful leader, were inviting toward hell. Interpretation in Sunni and Shia traditions. 1. Sunni interpretation. Authenticity. Sunnis accept this hadith as Sahih sound. It is recorded in Sahih Muslim, Musnad Ahmad, and Sunan al-Tirmidhi. Meaning, the Prophet ﷺ foretold that Ammar would be killed by a rebellious group. At Sifin, Ammar fought with Ali R.A. and was killed by the army of Muawiyah. Sunnis interpret this as evidence that the group fighting Ali was mistaken and in error. However, Muawiyah and his followers are not considered unbelievers. Their actions are seen as a mistaken ijtihad, interpretation. This confirms that Ali was on the truth, but Sunnis avoid condemning Muawiyah personally. 2. Shia interpretation. Authenticity. Shia also regard this narration as authentic and decisive. Meaning, for Shia, this hadith is clear proof that Ali AS was the rightful leader of the Muslims. The killers of Ammar, i.e. Muawiyah's army, are identified as the rebellious, oppressive group. The phrase, he calls them to paradise, but they call him to hell, is understood as Ammar, by following Ali, was calling to truth, justice, and divine guidance. Muawiyah's camp was dragging people toward falsehood and corruption.
For Shia, this hadith is a prophetic endorsement of Ali's divine legitimacy and the illegitimacy of Muawiyah's rebellion. Objective balance. Both Sunni and Shia agree. Ammar ibn Yasir R.A. was righteous. His killers were the rebellious group, Al-Fi'a al-Baghiyya. The difference is in implication. Sunnis, it was a tragic civil war where one side erred in ijtihad. Shia, it was decisive proof of Ali's divine authority, with Muawiyah's side representing rebellion and misguidance. Summary. This hadith highlights Ali's truthfulness and the rebellion of his opponents. For Sunnis, it shows that Ali's side was more correct, but they stopped short of condemning Muawiyah. For Shia, it confirms that Ali was the divinely appointed leader, and that those who killed Ammar, Muawiyah's camp, were the party of misguidance, Al-Fi'a al-Baghiyya. Shak Oromifa version, Raji Wae Ammar ibn Yasir, Sensa Nabiyin Muhammad Wan Hala Guddasena Islama Kisati Ta'un Rawatu Raji Godhan, Ammar ibn Yasir, Sahaba Duri fi Jala Tama Kisa Tokko, Gare Dogongora fi Finchila Ta'etu Ajisa Jedhani. Ergaman Rabbi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ammar Nama Imana Gutame, Namuta Gara Jannata wa Amatu. Garu Ajiftani Isa, Gare Gara Jahannam wa Amtu Tawjedhan. Hadisni kun Buddha Raga Ifa Ta'e. Wara ana kesati enyutu duga iru agarsisa wan an Salamah radiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqtulu Ammar al-fi'atu al-baghiyah. رواه البخاري ومسلم بالسلاسل والتصنيف ومسلم جارين فينشيلان أمرني أجيسو. البخاري في مسلم. حديثنا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمارا مليء إيمانا إلى مشاشه وتقتله الفئة الباغية. رواه مسلم. Dugumati Ammar imana gutame gara lafi ofi isa ille irra jira hinjira garu garin finchilan isa ajisu. حديث ثريان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. رواه البخاري. ومسلم وأمر Garin finchilan isa ajisu. Inni gara jannata isaan wa ama. Isaan immo gara jahannam isa wa amu. Ibsa hadisoni kunin raga ta'ifa ataan. Ajiftoni Ammar ibn Yasir. Gari finchila fiton mama iman gua nagutame ture. Duga irati kofa lola ture. Wara irati Ammar Imam Ali. Wali lola kesa jiru yero ajifame. Garin bira. Kan Muawiyah ibn Abi Sufyan hoggana. Garin Nabiyin Sallallahu Duraji Godhan akata ifata asise. Ammar gara hak fi jannata wa ama ture. Ajiftani immo hoggana haka mormun gara badi fi jahannam wa aman. Hikka Sunni fi Shia kesati 1. Hikka Sunni kesati. Sunnin hadisa kana sahih jashun futhatu. Bukhari, Muslim fi Ahmad kesati ni argama. Nabiyin alam Ammar gari finchilan akka jifa mudursi himan. Sifinir Ammar Ali, wali nolature, garu Muawiyati ajifame. Sunnin kana irahbatu, garin Ali irati lolu dogongoran ture. Hata mali, Muawiyah fi hordoftuni isa mushriki kan kafir akka hintane. Tarkan fin isa ani dogongora ijtihad akka ture. Kun alin duga irajira khature garsisa, garu sunni Muawiyah irati adabi chimahin mortesan. 2. Hikka Shia kesati, Shia hadisa kana duga fi mortesa tayo jafun fudatu. Kun raga ifada Ali haka ature. Ajiftoni aloltoni Muawiyah, gare finchila fi badi turan. Inni gara jannata wa ama, isan immo gara jahannam wa amu jeshun. Ammar alin hordofun gara haka fi kajilina wa ama ture. Muawiyah fi garin isa gara soba fi badi harkisan. Kanaf shi'af, hadis ni kun raga nabi sa sing ira dufe im hogana akatay agar sisa. Waliti dufe inya walo. Sunni fi Shia lamaniti wali igalan. Nama kajilature. Ajiftoni isa gari finchilaturan. Gara agaruman hika irati sunni, waraan ni sifin dogongora ijtihadi ture. Ragay rabin filate tau fi Muawiyah gari badi akatay. Sumura hadis ni kun dugumma ali agar sisa,
Gareen isa mormu immoo fincilaa akka ta'an ifa taasisa. Sunniin alin duga irraa akka ture fudhatu, garuu Muawiyyaa irratti murtii cimaa hin baasan. Shi'aaf garuu kun ragaa Rabbiin Ali hoogganaa fi Muawiyyaa garee dogongoraa fi fincilaa ta'uu agarsiisa. Arabic version. النبوءة عن عمار بن ياسر. المقدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحدث عظيم في تاريخ الإسلام. أن عمار بن ياسر رضي الله عنه أحد أقدم الصحابة وأكثرهم حبا سيقتل على يد جماعة باغية وضالة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم عمار بأنه رجل مليء بالإيمان يدعو الناس إلى الجنة بينما قاتلوه جماعة تدعو إلى النار. وأصبح هذا الحديث فيما بعد دليلا حاسما على أي جانب كان يمثل الحق في الفتنة الكبرى بين المسلمين. الحديث الأول عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه البخاري ومسلم. الجماعة الباغية ستقتل عمارا. رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عمارا مليء إيمانا إلى مشاشه وتقتله الفئة الباغية. رواه مسلم. إن عمارا مليء إيمانا إلى مشاشه وستقتله الفئة الباغية. رواه الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. رواه البخاري ومسلم. ويح عمار ستقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. رواه البخاري ومسلم. كهجرشك التوضيح. هذه الأحاديث تدل بوضوح على أن قتلة عمار بن ياسر رضي الله عنه كانوا الفئة الباغية، فقد كان عمار رجلا مملوءا إيمانا يقاتل في سبيل الحق فقط. وفي معركة صفين سنة 1978 قتل عمار وهو يقاتل مع الإمام علي عليه السلام، وبذلك كان المعسكر الآخر بقيادة معاوية بن أبي سفيان هو الفئة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. كان عمار يدعو إلى الحق والجنة بدعمه لعلي، بينما كان قاتلوه بدفاعهم عن الباطل يدعون إلى النار. التفسير عند السنة والشيعة. التفسير عند أهل السنة. أهل السنة يقبلون هذا الحديث على أنه صحيح، وهو في صحيح مسلم، مسند أحمد وسنن الترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمارا ستقتله الفئة الباغية في صفين. كان عمار مع علي رضي الله عنه فقتل على يد جيش معاوية. يستدل أهل السنة أن من قاتل عليا كانوا على خطأ، لكن لا يعتبرون معاوية وأصحابه كفارا، يرون أن فعلهم كان باجتهاد خاطئ. الحديث يدل على أن عليا كان على الحق، لكنهم يتوقفون عن الحكم القاسي على معاوية. نعم، التفسير عند الشيعة. الشيعة كذلك يرون الحديث صحيحا ومصيريا، يعتبرونه دليلا قاطعا على أن عليا عليه السلام هو الإمام الحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قتلة عمار أي جيش معاوية هم الفئة الباغية. عبارة يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار تعني عمار باتباعه لعلي كان يدعو إلى الحق والعدل والهداية. جيش معاوية كان يجر الناس إلى الباطل والفساد. عند الشيعة الحديث تأكيد نبوي على شرعية علي عليه السلام وبطلان خروج معاوية. التوازن الموضوعي. يتفق السنة والشيعة على أن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان على الحق، قاتلوه كانوا الفئة الباغية، لكن الخلاف في النتائج. عند السنة مجرد حرب فتنة واجتهاد خاطئ. عند الشيعة برهان على إمامة علي وفساد معاوية وجيشه. الخلاصة، هذا الحديث يثبت أن عليا عليه السلام كان على الحق وأن مخالفيه كانوا فئة باغية. السنة يرون أن عليا كان أقرب للحق، لكنهم لا يذمون معاوية بشدة. أما الشيعة فيعتبرونه نصا واضحا على ولاية علي وأن جيش معاوية هو الفئة الضال الباغية. دوبا أكو متكاسمي خناتي دوبا الرسول لي أصو جرانيتي فول درة إسلام نب
ورتبودان عمار ابن ياسر akka ajjeefamu inninis gareen inni keessa jirtu gareen alii garee haqaatii fi gareen isa ajjeestu san garee baaxilaa garee jallinaa albaaqiyaa ta'uu isaanii akkuma caqasne kanatti hadisa kanaan bal'isamee himamee jira jechuudha duuba akka shi'aatitti hadisni kun hadisa jabaa kan gareen ma'aawiyaa san garee jallinaa karaa ibiddatti nama yaamtu ta'uu hadisni mataasaa akka dubbatu yoo himan karaa suniitiin immoo laaffifameeti dubbatama jechuudha kanaafuu yaa ilmaan ayyaa isiniis gadi buutanii waan kana ilaaluudhaan seenaa jiruus kana cinaa qabuudhaan eega ma'aawiyaatii boodatti aliin eega ajjeefame eega ma'aawiyaatii boodatti sirni ma'aawiyaa banii umayyaa ijaaramuudhaan abbaarraa ilmatti kan dabru sirna ma'aawiyaan jaaruun isaa beekutu nurra jiraata jechuudha achumaan egaa itti fufuudhaan ma'aawiyaarraa hanga amata 100 wahii eega akkana bitanii boodatti karaa abbaa saayidii mohamanii warri abbaa saayidiis qabate jechuudha isaanis akkanumatti karaa amata 100 wahii eega gaggeessanii boodatti warri utmaan bitanii jechuudha eegas boodagaa akkasumatti karaa al sa'uud kana dhufe jechuudha gareen tokko garee kana jechuudha gareen kaan garee moggatti dhiibamee garee beetasabii rasuulaa aliyyirraa jalqabee ajjeefamuudhaan hassan dabree inni summiidhaan dachii tanarraa deemuudhaan ilma isaati dabree ilmi isaa Huseenis warruma ma'aawiyaa kanaan yaziidiin mormirraa citamee akkasitti ajjeefamaa isaanis haqa rasuulaa kana lafa kaayuudhaaf beetasabii rasuulaa jechuu akkanatti kan dabarsan ta'uu waytalaaltu waanuutu waan ifa namaa ta'uutu jira jechuu yaa ilmaan ayyaa kanumaa wajjiin Muhammad ibnu Abubakar Saddiq yatiima abbaan irraa du'ee alii bira guddate ka aliin misratti biyya misraatitti gaggeessaa godhe karaa warra ma'aawiyaa kanaan itti aanaa isaa Amr ibnu al-Aasiin eega booyya'ame boodatti akkatti ajjeefame ajaa'ibaan harree duutuu irratti hidhame gubame gizee dhageessu mee maaltu si dhaga'ama gareen kun garee akkam akka tahan arkite jechuudha yaa ilmaan ayyaa dubbiin angoo hangam takka isaan biratti jabduu akka taate hin mul'atu ammallee asaabaan hundinuu adliidha yaada ja'uun seenaa isaanii kaastee rakkina isaanii akka laaluu hin dandeenye dhorkaadha gizee jedhamu garuu immoo as deebitee qura'aanaa fi hadisa yoo laalte hadisa hawd jedhamu guddaa beekamaa keessatti asaaboonni guyyaa qiyaamaa cinaa rasuulli osoo asaabii jedhu karaa azaabaa gizee deemaniin maali jennaan rasuulli lakki eega ati deemte booda waan isaan dalagan irraan beeytu uskattiin jaame hadisa hawdis medeemi ilaali qura'aanaas bismillah 9 ayata 101 suuraa toobaa jechuudha rasuulli cinaa munaafiqoonni akka hedduun jiran rabbiin akkatti dubbatu gizee arkitu waan nama ajaa'ibsiisu mee waallee qorachuun barbaachisaadha jechuudha kanaafuu arraantana warri diinaa keessan barattan keessumattuu ijoolleen teenya wanna kana sirritti gadi fageessanii qorachuudhaan ummata keenyaaf baastanii addunyaa akhiraa ummanni keenya akka milkaa'u akka taasistan akka nu barsiistan isinitti dhaamnaa jechuu zamanni zamana beekumsaa hadisa kitaaba barbaada fagoo hin deemtan waallee huu afaan feetanitti hunuu akkuma machaajjitii fi kana banattanii موبايلي خيسن الرتين تلتني الدنيا جدينا مجرتو تناوجين حق رسولات في حق بيت سبيسا حق باستن نقا ربي تنسن اتلامنا دكو كنافو الرانتنا زمن بيكمسي قرآنا في حديثا في سينان إسلاما حركة خيت الديبي اخنا ربي مبورو الراسي قافة جوزان اولو كنافو وانا بوتين كيلفاتي karaa dheeraa deemtee laga tokkorraa waraabde arraantana lagni lachuu si bira waan jiruuf yaa ilmaan ayyaa qoradhuutii ummata kee
ummata alamaa karaa haqaa akka arkuu dandeenyu akka tattaafannu hadaraa isinin jenne jechuudha. Har'aaf waliin qabadhee dhufe kana xumuroo kiyyaan duratti wanni kun ummata hundaan biraan gahuu akka danda'u subscribe share fi like akka gootan isin yaadachiisa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu jechuudhaan xumurra.